everyone, welcome back to my YouTube channel AKU English with OROMIC. I'm Aku. This is my YouTube channel that I'm going to upload my video that will be helpful to learn English language within afaan Oromo by simple ways. Today we're going to continue what we have started last week. Last week we have started the simple present tense, and under the simple present tense we have seen the rules of the simple present tense in adding s, es, or ies on our verbs. Through that, we have seen rule number 1, 2, and 3. Today we're going to continue rule number 4, 5, 6, and 7. Before that, please don't forget to subscribe our YouTube channel and keep receiving a weekly lesson through my YouTube channel. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii AKU English with OROMIC. Beegara chaanalii keenyaa nagaan dhuftanis ni jecha guyyaadhaa barnoota afaan Ingiliffaa kan salluqa ta'e kan torbaan dabre jalqabne kan itti fufnu ta'a. Torbaan dabre barumsa afaan Ingiliffaa keessaa giraamarii yookaan immoo barumsa teensi ilaalaa jira jechuudha. Teensi jalatti immoo simple present tense yookaan immoo teensiiwwan kun lamaan keessaa tokko jalqabne jira jechuudha. Teensi yeroo barannu teensi maal akka ta'e ilaallee jirra, foormulaa isaa ilaallee jirra, istiraakcharii isaa ilaallee jirra. Akkasumas immoo ruulii yookaan immoo seera teensiin simple present tensiif jalatti qabu ilaallee jirra. Teensiiwwan ruuliiwwan yookaan immoo seerawwan saniin keessaa ruulii 1, 2 fi 3 ilaallee jirra jechuudha. Guyyaadhaa immoo ruulii yookaan immoo seera 4 hanga isa xumuratti ilaallee jechuudha. Osoo gara sagantaa keenyatti hin ce'in dura namoonni chaanalii keenyaaf haarawaa taatan yookaan immoo amma daawwataa jirtan chaanalii keenya subscribe, like, share gochuu akka hin irraanfanne isin barbaada. Please stay within us until the end of our program. Now let's get started. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii AKU torbaan dabre rule 1, 2 fi 3 barannee jirra jechuudha. Hadda immoo ruulii afuraffaadhaa hanga xumuraa ilaalaa jechuudha. Ruuliin afuraffaa maal jedha? What's rule 4 say that? Rule 4 say that if our verbs are indexed within y and preceded by consonant letter, just we remove or we avoid or we omit y letter. Instead of y, we put I, then we add es on our verbs. Ruling afuraffaa maal jedha? Verbiin yookaan immoo gochi keenya yoo qubee waadhaan xumurame yookaan qubee yaadhaan xumurame yaa dura kan jiru immoo yaa booda kan jiru qubee konsonantii yookaan immoo dubbifamaa yookaan ta'u taate qubee yaa'ii kana yookaan immoo qubee yaa kana remove goone yookaan immoo achi kaafne bakka qubee yaa kana qubee I yookaan immoo qubee I buufne then achi booda immoo qubee es itti dabala jechuudha. Example fakkeenya. Fly. Mee jechi fly yookaan immoo verbii fly ilaalla. Fly noun illee akkasumas immoo verbii illee. Fly yoo jenne jechi yookaan immoo verbiin fly jedhu qubee yaadhaan xumurame. Yoo sababni keenya he, she, it yoo ta'u taate yookaan immoo singular noun yoo ta'u taate qubee yaa keenya achi haqne bakka qubee yaa keenya I buufne then es irra dabala jechuudha. Fakkeenyaaf he flies or she flies or you can say it flies jechuudha. Example biraa immoo cry or carry. Cry, he cries, she cries, it cries, she always cries, he always carries. Jechuun kunniin marayyuu yaadaan xumuramu yookaan barbi kunniin hundiniyyuu cry yaadaan xumuramu, fly yaadaan xumuramu, carry yaadaan xumuramu. Kana qofa malee kan biraan hin jiru jechuudha. Jechuun akkana yookaan barbiin akkanaa yoo isin dhufe seera simple present tense keessatti yaada yoo xumuramu taate yaa kenna hin naqna bakka yaa kenna yookaan immoo bakka yaa kenna I buufna eegas immoo es irra dabala jechuudha. Kuni kan ta'uu kan danda'u yoo sabitiin keessan he, she fi it ta'e qofa jechuudha.
Yo, I, we, you zaytee irratti dabalatu hindi jiramu jechuudha. Kuni seera afraffaa jechuudha. Now let's see rule number 5. Rule number 5 say that if there is a vowel before Y, we simply add S at the end of our verbs. That means verbiin keenya yookaan immoo gochi keenya qubee yaadhaan yookaan xumuramu taate. Yaadhaan xumuramee isa booda dubbachiiftuun yookaan jiraatu taate, just we add only one S at the end of the verse. Dhumarratti maal qofa daballa? S qofa daballa. Be taken over here, guys. Iddoo kanatti fayyadamu wala yeroo baay'ee namoonni yaadhaan yoo xumuramu ES irratti dabala yookaan immoo sababiin keenya he, she, it yoo taate ES irratti dabala. That's incorrect. Sun sirrii miti jechuudha. Kana jechuun yaadaan xumuramee isa booda qubee dubbachiiftuu shanaan keessaa takka jiraannan fakkeenyaaf A ta'uu danda'a, U ta'uu danda'a, E ta'uu danda'a, I ta'uu danda'a jechuudha. Almost yeroo baay'ee qubeewwan yookaan immoo dubbachiiftuuwwan afran baay'inaan argaman yoo U ta'e malee jechuudha. Yeroo baay'ee U'tu dubaraan dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf buy, alright, play, pray, verboota kana duuban kan jiru yaad aanee kan jiru qubee dubbachiiftuu shanaan keessa takka yeroo san verbii keenya irratti S dabala. Yoo sabitiin keenya sadi parsa singular ta'e, sabitiin keenya singular noun yookaan immoo qeenxee yoo ta'u taate. Kana jechuun fakkeenyaaf student, alright, student, teacher, studentism yookaan immoo teachersim, student qeenxee S irraa qabu jechuudha. Sabitiin keenya yoo singularii ka ta'u taate yookaan immoo qeenxee ka ta'u taate verbii amsiyyaami kan akka pray, kan akka play, kan akka buy, alright, kan biraallee hin jirtu. Kana yoo ka ta'u taate maal irra daballa? Seera S yookaan immoo seera adiin S keessatti maal daballa? S qofa jechuudha. ES sun ta'in yookaan immoo IES sun ta'in maal daballa? S qofa jechuudha. Fakkeenyaaf he always plays football. He buys a jacket. He buys a jacket. He usually prays in masjid or in mosque. He usually prays in masjid or in mosque. He magna keessatti verbiin keenya maalidha? Pray akkasumas buy fi play jechuudha. Verbii kana maal dabala? S qofa dabala jechuudha. Rule shanaffaan isa kan jechuudha. Rule number 6. Seeri jaaffaa maal jedha? Yookaan immoo ruliin jaaffaa maal jedha? If there is a vowel letter E after any consonant, we add only S at the end of our verbs. Verbii keenya dhumarratti yoo qubee in kan dhufu taate S qofa dabala jechuudha. That means example. Bake yoo jenne verbiin jechuun kun immoo bake yoo jenne qubee idhaan xumurama. S irra daballee bakes kun jechuudha. She bakes a bread jechuudha. She bakes a bread. Or she makes an injera. Or she makes something. Or she makes a dough what? Or she makes a stew. You see? Wati yookaan immoo shiroo dalagaa jechuudha. Kaayyoon keenya bakka kanatti dalagaa osoo hin ta'in sabitiin keenya he, she, it yookaan ta'u taate akkasumas verbiin keenya qubee i'dhaan yookaan xumuramu taate maal qofa dabala guys? S qofa dabala jechuudha. Bake, bakes. Make, makes. Kan biraallee buy jira. Bite, bites. Kun martiniyyuu maalidha? Seera simple parenthesis jechuudha. Dear my students or my sisters and brothers, please keep in mind or bear in mind or remember over here. The above all rules apply only in the simple parenthesis and if our subjects are 30% singular. Kabajamtoota daawwattoota kiyya yookaan immoo barattoota kiyya. Wanti isin asirratti gochuu qabdan
seerawwan an asii olitti siyaamu hundiniyyuu kan dalagu yookaan immoo apply kan ta'u kan irratti raawwatamu yoo subjectiin keessan 3% singular ta'e qofa jechuudha. Akkuma isin beektan subjectiin keenya torban ni jira. Torban keessaa 3 qofa irratti apply ta'a jechuudha. He, she, fi, iti qofa jechuudha. Kan irraa kaafee I, we, you fi they irratti hin dalagu jechuudha. Be careful. Asitti akkana hubattan hojiisatti bakka kanatti akkana hubattan barbaada jechuudha. Rule number 7. Rule number 7 say that, guys, if our subjects are not 30% singular, that means I, we, you, and they, we can't add any s or es as well as ies on our verbs, and also plural noun. Ruling to major. Yo sabitin keessan 30% singular hin ta'in kana jechuun 30% singular he, she, it jira. Kanarraa kan hafe afran I, we, you, they yoo ka ta'u taate, we don't add any s, es or ies on our verbs. SC, ESC fi ISC verbi kana irratti hin dabalu jechuudha. Sabitin keessan I, we, you, they yoo ta'e. Example, I go to school. Sabitin keessan himana keessatti maadha? I. Kanaafuu verbi kana irratti gooroti hin dabalu jechuudha. As dura yeroo barannu rule number 4 or 3 keessatti verbin keenya qubee oodha yoo kan xumuramu taate, oon qubee shanan keessa takka yoo kan xumuramu taate ES dabalannee jira. Garuu haadhan daballe. Maaliif sabitin keenya murteessaa? Seera simbi parenteesii keessatti yookaan immoo teensii 12 keessaa simbi parenteesii yeroo barannu seeri S baay'ee barbaachisaa. It's very crucial when we add S or ES or IS on the verbs. Seera yookaan immoo teensii biraatiin teensii kun baay'ee adda jechuudha. Kanaaf I go to school every day. I wanted go irratti ES hin dabalu jechuudha. Alright? And also, we go to school every day. You go to school every day. And also, the last, they go to school every day. Example, afran kana keessatti verbin keenya go. ES irratti dabalu jechuudha. Sababni isaa maalidha? Ruuin torbaffatti hin dhoowwu jechuudha. Yoo 30% singular he, she, it yoo ka ta'u taate malee, yes, ESC, SC fi IC hin dabalu jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyya barumsa addaa qabadhee isin dhiyaadhe kana fakkaata. Torbaan dhufu barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Ladies and gentlemen, this is all what I have for today. Thank you for watching my video. Please don't forget to subscribe, like, share my video. And also, if you have any comments, please comment me any comment. Bye. See you next time.